Siraaj Ahmed Goobanaa jedhama. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii godina Arsii Lixaati. Ispoortii aadaa 13ffaa fi feestivaala aadaa 6ffaa sadarkaa godinaa. Kaayyoon ispoortii aadaa fi akkasumas agarsiisa feestivaala aadaa ispoortii kallattii aadaatiin hawaasni keenya aadaa fi duudhaa bareeda qabu san ispoortiidhaan dabaalee dhaloota gara dhalootaatitti dabarsuuf akkasumas ammoo dhaloonni lafaa dhufaan dargaggeessi keenya sadarkaadhaan jiru aadaa ispoortii keessatti ispoortii aadaa keessatti dagaagsuudhaan ispoortii kallattii aadaatiin akka guddatu gochuudhaaf shoora isaa akka bahu fakkeenya guddaa akka ta'amuu danda'amuu fi akkasumas ispoortiin aadaa 13ffaan kun fi akkasumas feestivaalli aadaa 6ffaan aanolee godina keenya keessa argaman hunda bakka tokkotti walitti fidee kan dorgomamu. Aadaa kanaan ammoo ispoortii akkamitti guddisuu dandeenya? Ispoortiin yoo guddateetiin jedhe jaalala biyyaa akkasumas kallattii hawaasummaa diinagdee fi walitti dhufiinsa hawaasa keenyaa kan dabalu waan ta'eef ispoortiin aadaa kan gartuu kutaa hawaasaa tokko qofa irratti xiyyeeffatu osoo hin taane hawaasni hundi walitti dhufee aadaa isaa iddootti agarsiifatu. Iddoo aadaa isaa akka hin dagatamne akka hin harkifatamne akka godhuu fi dhaloota lafaa dhufu kan itti agarsiisu kan itti barsiisu sagantaa kanaanii jechuudha. Sagantaa kana keessatti dargaggeessi keenya sadarkaadhaan jiru hawaasa keenya keessaa manguddoota keenyarraa qonnaan bulaa jiraata magaalaa sadarkaadhaan jirurraa aadaa keenya baratee ispoortiidhaan walitti hidhamiinsa isaa uumee egeree dhaloota keenyaatiif akka dabarsu shoora guddaa baachuu qaba. Keessattuu murteessitoonni ispoortii aadaa kana keessatti hirmaataniitiin jedhan gartuu tokkoon alatti yeroo isaaniitti fayyadamanii qixa sirrii ta'een dorgomsiisanii sadarkaadhaan hanga gaafa guyyaa xumuraa geennuutitti karaa naamusa isaa eegeen tarkaanfatamuu qaba. Hawaasni keenya kan guyyaa har'aa asitti argamee sagantaa kana keessatti hirmaataniitiin jedhan guyyaa har'aa qofa kan hirmaatanii galan osoo hin taane itti fufiinsaan ispoortii fi jaalala biyyi keenya yeroo ammaa kana guddina misoomaatiif qabattee deemaatiin jirtu kana walitti dhufeenya cimsuudhaan ispoortii guddisuun barbaachisaadha waan jedhu ergaa kana dabarsuun barbaada. Ergaan kun ammoo qaamonni bira gaheetiin jedhe hundinuuyyuu karaa milkaa'ina qabuun hojiitti hiikuu qofa osoo hin taane tarkaanfataa akka ta'u gochuudhaan badhaadhina biyyi keenya qabatteetiin deemaa jirtu kana kallattii hundaan tarkaanfachiisuun barbaachisaa akka ta'u hubachuun barbaachisaadha waan jedhu kaasuu barbaada.